Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba abdii booru siqatti waaru dhaloota garroo daa'imni xiqqoo namuufoo milchoo biyyaa fagoo bara haayirra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haajaarroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haajaarroo. Akkam jirtu daawwattoota OBN Gammee ijoollee qaqqacalee mul'atee gire nagaa fayyaadha alaamanaan xiqqaa guddaan namaa sa'an hagaa boruun fayya qabdanii nagaa jirtanii ansaatii kanatti kan isinii dhiyeessu qophii abdii boruuti qophichaa wajjin kan isin faana turummoo ammayraa amma nuri eegaa sa'aatii tanatti daa'ima kichuu boruuf egeree biyyaa taatee abdatamtu eegaa daa'imni tun immoo eessa jirti laata jettanii bakka teessanii eenyumas nuuf fiduutaa jettanii gamaa gamana millachuun keessanii saafan qabu anis daa'ima isiniif fidaa ammaaf garuu teessoon tiyya duwwaa jirti keessummaan tiyya naa dhufaa jirti mee hojjumaan laalla hanga xumura qophii teenyaatti nu hordofaa. Akkasumatti ol fuudhanii miirtaa baga nagayaan dhuftan. Baga nagaan meegda. Mee arra qophii abdii boruu irratti wal agarre irra deebi'ee baqaa daawwattoota OBN Gammeetiin baga nagayaan dhufteen siin ja'a. Baga nagaan nu eegdanii. Galatoomii ulfaadhu arra immoo hedduu babbareeddee dhufte eessatti akkana miidhagdee dhufte? Maali akkuma beekam haati koo na bareechuun beekamti. Kanaafuu haadha kootu na bareeche. Galatoomii jennaan armeeteetiin duubarra qophiin tun qophii abdii boruuti waa hedduu takka shaagoona jeetiin si abdadha sirriime? Sirriidha dhugaa keeti. Qophiidhaati. Gaafii feete deebisuuf. Nan deebisa. Taatiin talaatis. Gaafii kanumatti sammuu daa'imaa cimsuuf wal gaafannu saniis. Rakkoon qaban deebisuuf qophaa'een jira. Qophoitee jirta? Hoo qophaa'uu keetiif. Tole. Gaafii jalqaba ansi gaafadhu keessaa garuu ganama kana maal nyaattee dhufte? Ani Killee baay'ee gaariidha. Osootiin nyaata ta'uu dandeesse yookaan soorata ta'uu dandeesse maal taata turte? Anoo damma ta'uun barbaada ture. Damma ta'uu barbaada. Maaliif damma ta'uu barbaadde garuu? Dammi akkuma beekamu baay'ee wanta nyaata keessaa yookaan mi'aawaa keessaa isa irra caalaa qaama keenyaaf fayyadaa ta'uu fi mi'aawudha. Sababii kanaaf anis akkuma isaa mi'ooftotaan barbaade. Jammallee qophii teenya dara. Tole osootiin mana nyaataa bikka barbaadde filadhu deemsi hin jaane. Eessa deemta laata dhiirooti? Bitaaniyaan eessa dhayti? Hoteelii asuma Adaamaa keessa hoteelii Eegil jedhama. Eenyu si keessaati Eegil akkamiin beektaa nuun beeku? Harmeetootu na geesse. Ayyee ulfaadhu mee namni OBN Gammee irratti yeroo ammaan tanaa afgaafii qophii abdii boruutiin naa wajjin taa'isaa jiru eenyu? Bitaaniyaa dhakaa. Bitaaniyaa maqaa keessoon daawwattoota keenyatti niminiin bira dabree Bitaaniyaa tashoomaati qophii arraatiif namni nuti qabnu amma immoo bifa tanaan maqaan isii deebi'ee jira. Tole akkaataa soorata yookaan nyaata mi'aawaa ittiin hojjetan natti himuu ni dandeessaa? Akkaataa ittiin hojjetamu nan beekaa garuu amma qopheessuuf yeroo illee hin qabu. Yeroo hin qabdu? Silaa maal faana barbaachisa qopheessuudhaaf? Jalqabarra akkuma maqaa isaa mi'aawaa jechuun qaama keenyaaf faayidaa hedduulee nuun kennu garuu kan akkuma nuyi jennutti nutti kan mi'aawu yookaan nutti kan toludha. Haa ta'u malee garuu qaama keenyaaf mijaa'ullee mijaa'uu dhiisuu danda'a. Jalqaba irratti garuu mi'aawaa san hojjechuu dura wanta sana irratti kan mi'aawaa gochisiisu sana kan akka sukkaara fi warreen kana fakkaatan qopheessuun dirqama keenya ta'uu danda'a jechuudha.
هو إيش abdii bohoro si khatti waru dhalota garro daimne khichu namu fombecho biya bago bara ayra wal garro biya abdin tolte angade mullatte bura hajarro biya abdin tolte angade mullatte bura hajarro egaa daawwattoota keenyaa nyaanni sammuu daa'imaa qaruu keessatti akkasumas ijaarumsa qaamaatiif jajjabina lafeetiif akka dafanii waa yaadachuutiif guutumaan guututti sammuu yookaan dhala daa'imman guutuu ta'e oomishuu keessatti sooranni bu'uura waan ta'eef gaafii teenya eessaa eegalle jechuudha. Bikka tanaa eegallee amma immoo gaafiin teenya tatti aantu osoo akkas ta'e waan jaamu mee osoo harka afur qabaatte bitaanii amma maal fa'aa nu gooti afran nu na dhoyti moo fuuldurattis maal fa'aatti gootamee osoo harka afur qabaatte. Gaafiin na gaafate xiqqoo ulfaataadha haa ta'u sifan deebisaa. Akkuma uumama keenya rabbi harka lamaa fi miila lama yookiinis nu kennee jira. Garuu uumamnis ta'ee uumamni biraa harka afur qabaachuu danda'a. Garuu ilmi namaa inni kamiyyuu harka afur qabaachuu hin danda'u. Kanaafuu hin danda'u osoo ta'ee akkamtu gootaa jenne nuti garuu. Amma harka tokkootiin. Tole osoo harka tokko qofa qabaattee osoo harka tokko qabaadhimu. Ati garuu hunda qabdu. Na qabasa. Galatee masaati. Tokko silaa qabaattee maal gooti bitaaniyaan? Nani nyaatuma qofatti nyaadha. Nyaatuma qofatti nyaadha. Maal hin barreessu tokko? Innis barreessuu hin danda'a. Harkuma tokkootiin waan hojjedhu kana nan hojjetadha jechuudha. Tole ganamarraayis galgalarraayis waa hunda harkita akkasime? Egaa tole osootiin aduun tun dhiyuu baattee akkuma baateetti walqixa kana dhuftee maaftee bitaaniyaan maal gootime? Shenguu Shenguu. Akkam goote? Maarree isheetti dhiyaatteetti isheetti dhiyaattuu baattus achi samirra teessee illee nu guggubaatti maal goonanii biraa deemna ta'a. Haram deemta? Haram deemta isin dhaabbatteerti? Maal bakkuma kanamu? Hin seentu amma asin baatee galgala seentime? Galgalli inni siin jiru. Yeroo hundamu? Yeroo hundi akkasumatti hafte. Ati muyde dura galgala ni raaftaa beekuu? Eewwa amma aduun guyyaa hin dhiitu. Bitaaniyaan maal gooti? Xaafiin hun biqiluu maaluma nyaattee jiraattire. Jiraachuun situ yaaddu dhabe. Waanuma sadiifuu jiraachuu dandeessi jetta. Gaafa muyde garuu akkam taata? Gaafa mukeemu? Aduun guyyaa. Bakka xiccaa koo dhaqee lafa kamaan godhani. Wanni gootu hin jirtu. Tole mee waan ganamaa galgala deeminsa gabbaatii ol deebitaa mana barumsaa dheedha. Hanga ammaatti waan agartee keessa waan akka malee si qofalchiise meenatti. Obboleettii koo ishee xinnoo mana jirti. Isheedha. Isheenis maal akka gootu isheen immoo yeroo baay'ee isheen yommuu kolfituma kolfisiisti. Ni qofalchifti jechuudha. Mee qofli miira sana. Tole ijoollee teessan keessaa caalattee taasii qofalchifti daa'ima sana jechuudha. Haya. Ganama kana hogguu manaa baatu birrii meeqa qabda ture? Qarshii mana hojjetanaaf. Waan akkasiin hojjetu? Mana hojjeta maatii kofnan kenna yoo na harkallee jiraate wanta na barbaachisu isaan naaf guutu malee ani qarshii na barbaachisu. Umurii koo kanaan illee. Oyyaa rabbee jaa'ibummaan na qabate. Haya mee osoo akkas ta'ee jechuu jirra gaamma gaafiin teenya taas keessaa tun amma bikka reefu baanee dhufne san gartee jirta osoo akkas ta'ee jenne. Tole ammas if waan jaaniin takka yookaan assume osoo akkas ta'e jenna tole haa ta'u birrii doolaara miiliyoona takka si haa kannu aan bitaaniyaan maalitti hojjetti urmii tanaan? Ani qarshii biliyoona tokko ton qabaadhe waan ittiin godhuun immoo
namoota qaama miidhamtootaa fi qaama isaanii kan irraa hir'ate nan gargaara. Ni gargaarta tole. Haya si boodaan si kan qabadhu gaa. Ni gargaartaane. Nan gargaara. Maallaqni sun dhumee kaan si kanne sun doolaari miliyoonni takkittiin san dhumee qarshiin kumni takka yookaan qarshiin takka qofti yoo si harkatti hafte. Bitaaniyaan akkam taati maallaqa dila san argite. Yoo nan qusadha kan guddaari kan bira. Takkitti masamu. Kuma takkitti san qusadda. Nan qusadha kan biraallee ittiin daddabaladha. Isa qusattamee bikkitti qusattu san dachii jala qottee qeessamoo. Egaa harki naman taa'u keessa afaan kaadda yoo jettanii fuuta boorsaa fa'aa keessa ni fuuta. Maal jalqabumarree qarshii miliyoona takka nan qabaa. Yommuu sana baankii nan banadha. Sana booda ammoo qarshiin kuma tokko qofa laafee. Sana booda sun hunduu erga uumee booda baankii makoo keessa nan qusadha kan biraallee itti daddabaladha hojjedhee jira akkasuma. Hoda boy. Ammallee hindumtu si kanna akkasumatti itti jalai. Tole osootiin maqaan kee kun waan eda nyaatte waan irbaate eda nyaattetti hajijjiirru ta'e maqaan kee inni haare inni maal ta'a? Maqaan nyaatamu akkamitti nyaatamu? Tole maqaan nyaatamu jettee guyyoota torbaanii keessaa guyyaan ati akka malee jaalattu guyyaa kamime? Guyyaa wixataa. Guyyaa wixataa. Guyyaa wixataa dura guyyaa kamtu jira? Guyyaa wixataa dura guyyaa kamtu jira? Maal? Guyyaan wixatni itti aanee dhufu sun maal jedhama? Kibxata. Kibxata. Ha kibxatatti aanee dhufu osoo hin ta'in ha wixatni itti aanee dhufu. Ha wixatatti aanee dhufu kibxata. Raayit argatte? Dilbata. Hai, nama kanatti argate kana tole. Meeshaalee taphaa keessaa. Meeshaalee baay'ee jira mi khadaamni itti taphattu? Tokko osoo carraa namaa wajji yookaan jiraachuudha isaa kanneen kam jiraachiftaati? Meeshaan lubbuu ta'uu hin danda'u akkamitti taare? Meeshaan lubbuu ta'uu hin danda'u yookaan jireenya ilma namaa ta'uu hin danda'u. Kam taare meeshaan kan nuuf uumame akka nuyi itti bashannannuuf malee bu'uura onnee keenyaa yookaan jireenya keenyaa akka nu ta'uuf miti jechuudha. Mee isaan si dhungadhamma? Wayyoo ajaa'iba gootee naa deebiftee. Waan akkasii kan namni waanuma akkaatti ati naa deebisteef gaafumaan an akkana siin maraachaa jiru tanaamu bifa ajaa'ibaatiin naa deebisaa jira. Amma numaatu achi bira qochisee isaan si geessuu deema si madaalee akkana jechuudha. Osoo tuni carraa biyya bulchuudha argatte biyya tana akkamii bulchita? Ani tokkoffaa namoota qaama miidhamtoota akka edda sila sitti matti namoota qaama miidhamtoota isaan gargaaruudhaan kan biraa immoo hawaasa achi keessa jiraatan akka nageenyaa fi lolli tokkollee akka hin jiraanne godhee jiraachisuun barbaada. Baay'ee gaariidha. Tole waan ajaa'ibaa naa deebiste. Intaa taasii ammaas. Maal? Osootiin waa kalaqisiin jenne yookaan waa kalaquu feete maal nu kalaqtameeti? Dhalli namaa waa baay'ee kalaqee kaameraa kana kalaqee naafii si kaastaa'u manatti si daawwachaa jiran. Akkasii miti? Tole ifa akkana bareedu istiidiyoo gosa tana fakkaattu ammallee kalaqa gosa biraa jira. Ati yoomee carraa waa kalaquu argattee wantumti ati barbaadde waan itti kalaquu barbaaddu san hunda sii dhiyeessina. Maal kalaquu barbaaddaa waan akkamiitii jennee si gaafanne maal kalaquu barbaadda? Ani faayota adda addaa. Faaya adda addaa. Faaya adda addaa. Faaya akkamii meenatti? Amma kan mormaa ta'uu danda'a. Tole. Kan gurraa ta'uu danda'a. Kan harkaa ta'uu danda'a. Fi kanneen kana fakkaatan. Baay'ee gaariidha. Abdii bohoro si khatti waru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuufoo milchoo biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo.
pilaanetii kamiyyuu jiraachuu dandeessa jedhamee filad yaani carraayyoo si kan namni kamirra jiraata. Allafumaan barbaada. Lafa jirtu ta'a. Maaliif lama filatte garuu? Isuman eegalee irratti jireenya kofituun barbaada malee amma pilaatoo maal fa'i yoonaan achirra jiraadha ta'e waan na barbaachisu hunduma isaallee dhabuu danda'a. Kan biraa immoo wantoota natti tolan fi natti tolan dhiisanii achirratti argamuu danda'u. Sababii kanaaf isuman argadhe sana hanga amma jiru san isuma filadha jechuudha. Kamalee na goote bitooti. daa'imni iqichu namuufoo mirchu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Gaafiin itti aantu akkana jette bineensota gaaraa ni beektaa? Warreen bosona galan bineensota eenyu fa'aa beektame? Leenca, waraabessa. Isa beekte isa kana? Isa moo? Maal mana barumsaatti barbaanneerra. Bineensota san keessaa osootiin namatti ida'ame yookaan nama wajjin madaqee mana jiraate gaariidha kajattu kam ture? Silaa leenci otoo namni hin nyaatiin ture leencaan fudhadhaa ture garuu hin filadhu. Maaf yoo jette immoo maal mana keessa yeroo madaqsi akka bineelda manaatti seeranii na nyaatu lubbuu koo waan barbaaduuf isaan hin gashu. Asootiin walii galtanii yoo isa wajjin akka waliin nyaanne. Akkamitti walii galla afaan keenya iyyuu tokko miti. Gaafa guddattee maal ta'uu feeta? Eenyu? Diizaayinar. Tole diizaayinara ni taata. Waa kalaytee uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf gosa barbaadde tan narratti boocitee waan booca sammuu kee jiru san hojii qabatamatti jijjiiruu jechuudha. Kalaqa namaa jechuudha. Kalaquma jechuudha. Hin beektaaree maaliif moggaate deemtaa? Tolee yeroo guddattu yookaanu dheerinni kee hammaan tanaan hangam takka? Kiiloomeetira 3. Hee? Sadii sanan deema. Ifama naa godha kiiloomeetira 3 naan jechaa jirti. Hee? Kiiloomeetira 3. Hamma dheerachaa jirtu? Hamma akkasii gara fuula duraatti meeqa guddachuudhaaf tilmaamtamee natti? Kiiloomeetira sin jedha. Kiiloomeetira 3. Gara fuula duraatti yoo hangam takkaan dheeradha jettee tilmaamaa jirta? Tilmaaman amalee dhugaa miti. Inni ammaa meeqa bitaanii yookaan adda yaana? Meetira 1. Meetira 1 akka bibbeeyi? Amma safareen nan beeka akka. Safartee jirta? Kan ammoo beekuu nan danda'a. Meetira 1 jechuun hangam takka meesla? Hangana takka? Ara harkaan hin qabatamu bara akkasitti. Akkasii? Tole kiiloomeetirri asiin hojjechiisee ture eega meetira galte hundaafuu deebi'as. Tole tokkicha gahuu fi gahuu dhabaqee meetiraan adda baafne xumuruuf deema. Gaafiin itti namni ati beektu kan hunda caala ajaa'ibsiifattu hanga ammaatti fakkeenya godhattu nama kami? Harmeetu. Tole. Akkamitti hojjette si deebisuu nan danda'a. Akkamitti? Akkamitti hojjette amma wantoota ishee barbaachisan irraa hanga ammaa qarshii funaannattee garuu kan ofii ishee dhistee anaaf kan gootu ni jira. Amma fakkeenyaaf faayota adda addaa ofii bitachuu dandeessi garuu anaaf dirqama waan na barbaachisuuf jecha kan ofii ishee dhistee anaaf naaf guutte jechuudha. Sababii kanaaf karaa kanaan haadha koo baay'ee sin jaaladha. Galatoomis jechuun barbaada naa jiraadhu. Andilleen haadha bitaanii deesseen galatoomin jaanii haa ulfaatu. Abdii booru si khatti waaru dhaloota garroo daa'imni iqichu namuufoo mirchu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan qophii abdii boruuti. Ilmoon kennaa rabbiitii guddisaan ta'a abbaatii qaceelloon ganama dafaa dhaqqabaan erga mayiraatii bashannansiisaa kofalchiisaa taphachiisuun immoo saayinsii
daa'imati arrafaan qopheeffannee qophii abdii boruutiin xumurree jirraa torbaan immoo daa'imman akkanaa tana gaata biraa laaleetiin fidee dho'ee simbiraan gayaa arra bitaanii waan qopheeffattee asuma xumurtee jirti qophiileen OBN gaammee ammas itti fuftii anaa wajjin torbaan walitti deebina hangasittuu nageetti. Bikilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba. Jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyaan diriiraan guddate taa'utu baajaba. Qaceelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booru si khatti waaru dhaloota agarroo. Daa'imni xiqqoo namuufoo michuu biyyaa fagoo bara haayirra wal garroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haajaarroo. Biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haajaarroo.